Maariyaama Keeshaa jedhama. Naannoon jiraatu Abbaa Gadaadha. Teessii bifa addanumaadha. Waan waaqayyo naaf godhee himeen fixu baay'ee baay'ata. Ani akka kootti fixee himee waan fixu waan waaqayyo naaf godhee nan dubbadha. Ammuma danda'ee dubbadha gaggabaabsee. Waaqayyo wanta inni naaf godhee guyyaa gaafa 24 ji'a lammaffaa guyyaa gaafa kamisaatii galgala fedha dhumne dura xeenaa xaabiyaa dhandhee sunna qabee innaan guyyaa 9 qabdaa galiinaan jedhan. Guyyaa 9 qabdaa galiinaan jedhanii natti cimeera naanii bakka kottuun gallaa cheertii achi dhannaa cheertii sana jalatti waaqayyo waan naa hojjechuu qabaa eenyuuf. Gaafa nas dhufuu durii akka tasaa mana abbaa keessa irratti ta'uuf jedhu dhaabbatu dhanii waaqayyoon kadhata raajifaa. Ameen deemaa boleettiin foon kaatee ameen jettee fudhattee galgala nan galee ciniinsuun qabee isaa ciniinsuun qabu asii walii gina ba'a malee waan tokko dhiiguma na ba'a jedhee asii walii asuma bishaanatti na ba'a. Yoo waaqayyo waanti na ittiin naanii dhugaatii baadhee waldaa murtee dhaabattee dhugaatii ba'a jedhee qaannaa isaanii irraan kan ka'udha. Aboomaa kadhatanii anis nuuma fudhadhee waaqayyo sana achi dhaqu daqiiqaa 5 ciniinsifadhe waaqayyo na ijji. Waaqayyo isa kanaaf naa galateeffadhe. Gaafa koofana galgalammoo kadhatu baay'ee kadhatu amanee kadhadha. Namni mucaa kee irratti abjuu abjoottee jirtu ol ka'inaan jedhanii abjuu mucaa koo irratti abjoodheera ituma yaadadhu nama jalaa dhufate bakka abjichuma jalaa dhufate. Abjuchi yoo as jalaa dhufachuu danda'a atu gaafa jasaa argitee jettu dhuftaa jedhanii deebi'an raajiffa. Isheenii na sokkee nan gale bakka baanee magallee isan baarri kanarraa gadi biyya akkasirraan gadee kana qabadhu abjuun sun kata fedhee onaa dhufu. As keessatti na dhufate bakka ani mana jalaa dhufte seeran. Abjuun sun naa dhufee dafinoo galgala 2 keessa isaanii bakka du'aa wayii deemanii anaa mucaan koo qabna nama qabnu ishee maatii gallaa yoo kan ta'e hirrima nama fayyada yeroo bukkeedhaan qabnu bakka isaanii iddoo du'aa deemanii ani narraa fa mucaa koo wajjinii televezyiiniitu jira. Televezyiiniin sun immoo ji'a 5 ol diishii sin qabu waan tokko hin qabu. Ilaa suuraa isaa kaafnee dhufneerra televezyiiniin sun bakka zinjedhe ji'a 5 ol taa'eera. Ani mucaan koo wajjin irra baarrii qollofadhe. Qollofadhee rafaa waan ajaa'ibaati bakka inni dhufu sunuma ajaa'ibsiifata. Tokkeema bobee isa uummanaa narratti fixeera amma kana beeku anarraaf. Mucaan koo wajjin rafaa televezyiiniin tokkee koorneesii qabatee fixee giddiddaa qabatee yeroo ka'u bakka mucaan na jalatti wixxifatee buufedha anarraaf mucaan koo wajjin. Yommuu ka'u jiru bakka baarrii gaafa banadhee bakkee ba'u mucaa koo abjuu sanaan immoo fuudhanii boolla keenya jalaa buusu. Mucaa koo dhabatuma ilaalu boolla keessa jalaa buusu. Yeroo na keetti boba'u bakka yeroon ka'u nan iyye. Iyyuu zadhabee mucaa koo waan mucaan kun irratti du'eera ani gadi been kufee yeroo namoonni dhufan bakka koorneesii narratti fixe amma kana narraa waaqayyo isa kana ijaa nama hambisu kun waama dinqiidha bakka ani numa limeeffetu waa waaqayyo naa godhetu. Karena aboo kadhatu amma isaan fa'i namatti raajanii namatti bu'ame bakka kadhannaa isaan kadhatanii abootii fudhatanii akka isaan kadhatanii fudhannaa waaqayyo nama oolcha. Isuma kana na oolche waaqayyo anaaf mucaa koo lubbuu mucaa kootii sambiseef naa galateeffadha. Amannee bakka baay'ee gonkumaa ollee dhufnee gaafa galgala keessa dhufnee jennu lallabii xumuraa yoo raajifaa kaanii kadhannaa isaan kadhatan suni baay'ee du'a karaa malee rakkina karaa malee ituutu hin barbaade seexanni karoorse gara mana keetii gara mana baagaatti fiduu kan barbaadu arruma galgala waaqayyo sirraa adeebisu mataa isaaniitti adeebisanii kadhatu gaafa isaan kadhatan waanuma naasise na eemanii amantoonni ta'u iddoo sana taa'e gaafa sana ka'ee dhaabate kadhate waaqayyo dhuga waa hojjetaa kana nama naan gaafa hin gartaa'u isheenis maal jette namni waan isaan beeku mataa koo xiqqaasama miila kootti waan baqasee bishaan beela keessa gallamee jette hin galle. Irati nyaanne galgala saaraati nyaanne ramne dika saati walakkaa gaafa gahu isheen wixfatti gaajolee durbaati ramno bolaala bolaala jiraanna irramna waan tokko beeku wixfatti bakka gaafa keeraa isheen jirtu bakka hoolaa keessaa wixfatti wayyoo amma du'a laayatti bakka achi booda namni beekaa dura jiru neera bakka waan isaan beeku waan ciniisu garas hin beeknu achi booda neera nama gaafa laphee ishee qabata hulii fidee ol deebisa minaan ishee nyaatte kutumaa ol deebi'ee waan akka bicaawee giraashii keessaa ba'a.
Nani laal bakka tarii jireenya mata akkasuma godha waan jedhamu yaadera waan ani beekne. Achi anoo waan isa wallaalee tuma jedhu inni bichaan sun erga beekme boodati dhiigiba maqaa amma qabu dhugaa fuula waaqa dhaabbatee soba. Dhiigiba tuma bahu masaxagaa gimaashi beeku ni laala. Jala qabee jalaa gannaqee isa dura maqaa ture sana gannaqee gaafa jala qabu masaxagaa gimaashi dhiigu qulqulluun beeku. Achi bakka afurri keessa jiru dedduubaan akkatti deebi'ee hafte. Achi fiigeen gibbii kana keessa numa beekteen achi keessa musliimota gala nan sodaadha baay'ee jechuun waan gaggaafatu fedha. Achi anoo fiigee dhaqee musliimoo wajjin ijoollee kan qabdu ishee yoo beekuu dandeesse fiigee dhaqee halkan gaabbarii roqoo tokko see gaafa waaman dhuftee laaltee bakka afaasan waan ta'e jettee akkanan beeku galtee fiigee baqattee baate dhuunfatte akkanan beekattee isa galte ishee mana ishee qollofatte namni irraa balu sin jiru nama waan namni dhabnee siftalee qooshe tokko wajjin galti ishee kaasee bakka sadii kaanii barraa achi dhannee mucaa ijoollee musliimii dhiironni nama lama jiru bakka isaan waamanne isaanii waamadhee akkasuma erga duuteen waan ta'e duuteetti maqaa kana booda maal godhan ijoolleen isa jira. Walii qabanii isaan toosaa walii qabanii fuudhanii ol ba'aniiti taappellaa caalaa kana bira dhaabbatanii raadiin waan raadii keessa fuudhee mana kiimii gaafa geessu mana kiimii sana gaafa seenee nuti raadaa yaa'u sirriidha. Nama dokteerota nama shan tola jabee nama shan sana keessa namni sadii opereeshinii taate dandeessu godhan. Yoo waaqa yoo qaanessi waan tokko si qabu dhugaa fuula waaqa dhaabbanni sun gaafa shi deesse sana birrii 15 bichaa qabdi gaafa manaa baate. Raadii nu geessisullee tola nu fudhatu waan nama dhibu achi geelu busha sinii ta'e kan duraa koo qabu jedhee duraan fudhanii gadi raadii. Birrii 15 sana akka ogeetti qabatee jira. Waaqa yoo qaanessi naannii faatti nama yeroo jedhan sana dura dabarsi fuula kee dhaabbanni dhugaatii baraanii jiru. Jedhee waaqa yoo kadhadhaa gaafa namni sadii opereeshinii irraa jedhanii isaanuma keessaa namni lama ta'uu qabu gaafa namni mana opereeshinii hin gargaara. Miidhachuu waan dandeessu gargaara deessu nama opereeshinii kaagara nama lama jedhanii warri nama sadii biraa deeman warri nama lamaa gargaaranii ganama sa'aatii 12tti barii nagaama hiite waaqayyo nagaama ishee hiite nagaama ishee deesse waaqayyo waaqayyo dhugaa baana fuula sanaa bira dhugaa baana nu jennu bakka afurri nama dhidhuwaa jira akka fuula waaqayyo dhaabate nama akkan galateeffanne afurri nama godhu jira baay'ee kadha deemti qaba waaqayyo nu gargaaru jechuudha baay'ee of danda'ee kadha deemtan fuula waaqayyo cubbaa ture yommuu taanaan garuu dhugaa baana ina dhugaan baana garuu waan loolu bee dhugaa baana kana ina dhugaan baana nu waliin na bakka yookiin isaanii nutti deemaa yookiin waan malee ta'aniif ituma jennu torbana irraa sana galgala allee dobraa ture dhufee ishee mucaa baatachi deesse nabratti dabartee dhufee mucaan kennitee baasaan ture raajii fakkaannaa kadhataa turanii namni mucaa keerratti abjoote jirtaa dhani malee ishee kaasne namni mucaa keerratti abjoote jirtaa kayyeenaan Kaabadinaan abjootettaan jedhee kaabadinaan waan abjootanii irraa fedhe maalan dubbadhaatti dhiifte gaafa sana inkallee bakka waan waaqayyo waan barbaade godhana geesseeti killi kana irra geesse nan yaadadhe abjuu silaa mucaa walakkaa ture boolla dukkanaa walii keessa buusuu sila malakkaa ture waan hundi gullaalee ofuma amantoota duratti waan taanaa sooree dhiiseerte achi galee waaqayyo waan barbaade godhuu jennee galee waan nama amma dhufee ilaalte baay'ee raajeffata sitti agarsiisuu nan danda'a suuraa sana qaba. Televezyiinii suni maskaraan sadabera mana keenya namni naagannee hojjetaa ture. Mana isaanii hojjetaa manichatti hojjetaama ture televezyiinii suni fayyaa mana keenya jira gannaa kanatti yoo waaqayyo nu gargaara diishitti hidhannee ilaala jennee irra malee televezyiinii sana sakkaa lafa isaa jiru konneektii wal godhullee miti. Televezyiiniin kun callisee mataa waan nama dhibu shaanxaatu bira ture eldeesaanii faqamne safaa bira ture waan natti sirree godhan malee kaakaase wayyaa sana kaa irraa adda baasee qofaa isaan kaa'e. Televezyiiniin suni mana boocaa hidhannee galgala gaafa dhufnu ala teessii bakka ciincaaf gibbii sana seenamu namni yaada ulaadha ciincaaf seenanii achuma walqaxxee ol bee koorneesii fide caamaa wayii jala ture caamaa sana gubee uffata keenya irratti illee hin buune waan itti fayyadamutti hin buune waaqayyo nu gargaare itti uffati keenya gubbatee ta'e yookaan waan qabnu dhumee ta'e karaa irratti baana yoo nama biraa qabu naannan baradha jireenya biyya kanaa beeku dhugaadha karaa irratti baana ture waaqayyo garuu tola hin qabnu kun tola isaan nu gargaaru dhugaa. Dua jela karena bapak aku bukan nama tu bapak ni. Karena saya kira tu tadi aku ni kalau tentang kata kira nama ni bukan. Bayu ni mu. Bukan karena kas kira siapa bapak tu jadi biaya tu tu Robi karena Robi mana lah tu kembali siapa tahu ni kena mana kisah tu itu karena lewat kan tu kata dia pada. Ada kisah Jangan ada yang bayar dari mana tu bakal gak usah
qaban wanti isaanii naannoo kadhata dhugaan fakkaatu eessattuu argamu kadhannaan hundeerraa namni namaa kadhatu bara kan namni jireenya mataa isaa baay'ifatuuf kadhatata garuu raajii baay'ee garaa isaa irraa fuudhanii kan nu kadhatan nu oolchuuf rakkina jiraatu baasuuf malee waan tokko goonee fi mana isaanii guddinaa miti akkasitti baay'ee gaafa isaan kadhatan baay'ee gaafa isaan qabanii kadhatanii amma kana naannoo ture garuu gaafa nagatti rakkinarraa gaarku baay'ee gammade waaqayyo akkasuma isaanitti gammade kanaafuu waaqayyoof manaa galateeffadhaan akkina waaqayyo dhuguma wajjin jira sirriimatti namani an argee namani waaqayyo wajjin jira waaqayyo gooftaan baraaf jireenya isaanii eebbisuun jedha gabaanii keenya kan maa guddaa kadhatamaa waan nu dhaggeeffatan waaqayyo sinaa eebbisu.